السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت في جاهزين النجا الحمد لله. هالروان تقرر دبتو ديمنا النسواي أشتيتي في حمزة لا أشتي في حمزة الرمال برنا إذا جدوا روان تكلم وجين دبنا ملومة سجن تاهيات النفانة تراسين جد أنا مذكريات yeroo baay'ee dubartiin dhaabbannaa hin qabdu, waan dubbattu irra murtii hin qabdu, waan dubbattu irratti ejjennoo hin qabdu jedhama. Garuu isa san waan cabsite fakkaattee ishittiin isarraa maal barattanii yaada xiqqoo takkaan illee waan na fakkaate akkuma nama kamiitu ibsadha. Dhugaa dubbachuuf ana ashitti yeroo dheeraa hordofaanii yeroo dheeraa ilaalaanii nama hedduu takka natti toltuu fi jaaladhu. Ilaalcha isii ofii qabdu jecha ilaalcha isiin ofii qabduu fi ilaalcha isiin maatii isiitii qabdu hedduu takka jaaladhaan hedduu takka hordofaanii garuu gaafa Hamzaa jaalattu yeroo muraasa guyyaa lama sadii waliin haasoftee miidiyamarra haasoftee miidiyamarratti jaaladha jettee murteessite namni tokkollee hin amanne namni hundinuu piraankiidhaa sobaa dhugaa miti jechaa ture. Namni osuma akkas jedhanii torbaan muraasa booda jaarsummaa maatii isiitii erganii nikaan hidhame. Erga nikaa hidhame booda ammas namni soba jedhee wanni kun hin ta'u dhugaa miti akkamiin namni guyyaa lama keessa wal jaalata akkamiin namni guyyaa takka keessa wal jaalata inumayyuu hin ta'u soba jechaa turanii inuma cadhisanii isaan ittuma fuufan jecha. Osuma kanaan jiru ammas guyyaa tokko gaafuma jalqabaa murteessite san laayivii irra teessitee murteessite akka Hamzaa jaalattu jechaadha. Gaafa kana anni jaaladhas itti heerumas bira dhagaas isin agarsiisas jette waan jette san qabatama yeroo gabaabduu keessatti gootee argisiifte nama hundaafuu fakkeenya taatee jirti. Keessattuu shamarran yeroo baay'ee waan tokko osoo harkaan hin gatiin osoo ka isii ta'uuyyuu hin beekini miidiyaa gubbatti baafti jechaadha. Gaafa miidiyaa gubbatti baaftu tokkoffaa ilaalcha kan kee namni sii qabuufillee gaarii miti maqaa maatii keetiitiifillee gaarii miti hamilee keetiitiifillee gaarii miti jecha namni jaalalli nama hundaaf milkaa'u nama milkaa'uuf qaba nama karatti cituuf qaba jecha hireeni qooda rabbiiti yoo rabbi ganama sii qoode malee hin taatu. Kanaaf hanga guyyaa rabbii walitti hiree tantee tana sii qabee jaallattee argattee nikaa halaala karaa halaalaatiin bultii ijaarattutti nama kamittu osoo himuu baatte osoo nama kamiinuu beeksisuu baatte waan gaariidha. Maaliif jennaani kabaja kan keetiifillee waanuma kamiifu namni inuma dogongoraa karaa garaagaraatiin dogongoruu danda'anii namni tokko bultiin duratti jaalallee qabaadhu yeroo dheeraa turi jechuun dogongora ana biratti jecha fudhatama qabu yaanni akkasii garuu yoo ta'es ilma namaatii tahuu danda'a yoo ta'es yaada kan keessan waan itti jirtu san garaa kan siif isa qofa jidduutti dhiisi waanuma kamiin waan daladdes waan karoorfatte san siif isa qofa irratti dhiisi nama tokko hiriyaa kan keetittis maatii kan keettis hin beeksisin yeroo ammaa kana immoo yoo qofaatillee miidiyamarra qofaata jecha. Kanaafi waan isa wajjin hojjette yookaan miidiyaarra ol darbitee jaalallee kee ka fuulduraatti jettee miidiyaarra beeksisuu irra onni kan kee keessa kaayyattee hanga guyyaa gaafa nikaa hidhattee kabajaadhaan akkana bira dhattee simatamtuutitti osoo icciitimaan qabattee jireenya kan keetiifillee bareedaa jecha kabajaadhaan dubartiin takka yooma dhiira tokko yaaman irra bareeddi jecha dubartii takka maqaa sadii hin bakka afurii waamurra dhiira tokko yoo isii waaman irraa bareeda jecha dubartiidhaaf kabajatu irra bareeda. Dubartiin akka dhiiraati miti dubartii jechuun uffata adiidha. Uffata adii kana yoo xuruun irra bu'e irraa beeksisa jecha amma fedhillee osoo miicaniiyyuu dafee irraa hin bahu maaliifree dubartiin akkas dubartii waanuma xiqqootu maqaa isii balleessaa waanuma xiqqootu hamilee isii cabsaa jecha. Kanaafuu waan jaalattan onnee keessan keessatti qabadhaa miidiyaa gubbarratti hin baasin hanga guyyaa jettanii waan gootan ijaan agarsiiftanitti ammallee waan godhuu hin dandeenye tokko waadaa hin galina waan godhuu hin dandeenye tokkotti hin seenina waan gootan qofarratti waadaa seenaa jecha waan gootan qofarratti ijjannoo keessanii ibsadha yoo gootan ammoo akka ashittii kana godha wanni kamiyyuu isin daangessuu hin qabu maaliif jaalala jechuun tama siifisaa san qofa namni jaalala tante tana sirraa qoodatu
yoo xiqqaate sanuu maatii ta'e malee eenyullee si wajjin jaalala tana qoodachuu hin danda'u. Bultiin jechuun tama abbaa manaatiif tan teetiiti malee ta ollaatii miti, ta biyyaatii miti, ta gandaatii miti, ta hiriyyaatii miti. Bultii jechuun tan teetiif ta isaa qofa. Atiif inni walii taatan taanaan, atiif inni walii gallan, atiif inni haala fuuldura keessanii beektan taanaan namni tokkollee jidduu keessan seenee waa gochuu hin danda'u. Waallee gochuu hin qabu jechuudha. Maaliif kan fuulduratti isin waliin jiraatu, mana tokko keessa kan waliin jiraatu, jireenya fuuldura kan waliin jiraatu isin. Garuu yoo maatiin keessa isinii gammadee yaada keessan deeggare bareedaadha. Yoo ammoo wanni isin irratti walii dhuftan kun isin lamaan kun kan gandaaf kutaadhaan qofa maatiin keessa hamilee cabsu ta'e maatii saniyyuu dhagahuu hin qabdanii jedhan akka kiyyatti. Maaliifree maatiin keessan sanuu isinii amanuu qaban. Maatiin keessan saniyyuu isin jala cehuu qaban. Isinummaan nama gaarii taanan jecha namoonni walitti dhufan kun lamaan rakkina gandaa malee rakkina namummaa yoo hin qabaanne ta'e namummaa isaaniitiin jaalatanii jiruu isaaniitti deemuu qabanii jedhan akka kiyyatti. Kanaaf ashittiif Hamzaanii waan jedha irra gad dhaabatanii yeroo muraasa tana booda xiqqoo kana keessa jecha uummata kumaatama hunda qaanessanii jecha kan kijibaa dhugaa mitii akkanaa akkasii jechaa ture hunda guyyaa takka cal godhanii har'a namni hundinuu gammachuu isaanii ibsataa jecha kan guyyaa duraa wanni kun hin ta'ulle akkamitti ta'a akkamitti akkana jechaa turellee soba jedhan namni kamiyyuu jecha ofitti amanamummaa qabaadhu. Dubartiilee taanaan dogongora duraarraa ni baratti ni deebiti ni sirroofti. Dhiirrillee dubartii waan dura balleessite saniin hamilee isii cabsoo osoo hin taane kan amma boodaatiif akka isiin jabaattee nama gaarii taate haadha manaa tantee ta'a. Addarraa eegaltanii waliin jiraattan akka taatu hamilee itti godhii jajjabeessii waliin jiraadhu jedha. Wanti dura darbe hin deebi'u wanni darbe jecha. Isa hafetu caala ammoo namni ta'e kan hin dogongorre hin jiru nama jechaan ammoo kan dogongora irraa baratu jechuudha. Namni gaafa jireenya keessa dhufellee dogongoruu danda'a. Ka dura dogongore qofa hin ilaalin guyyama sitti dhuferraallee namni tokko dogongoruu danda'a. Kanaaf bultii teessan tabarakaa haa godhu. Dubartoota hundaafuu carraa gaarii isiniif haa hiru. Yoo carraa sanii hire immoo kan akkanatti yeroo gabaabduu keessatti halaala karaa sunnaa ergamaa rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam nikaa isin hidhatu rabbi isinitti haa qabu. Ashittiif Hamzaallee rabbi umrii dheertuu waliin haa jiraachisu. Hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum.